Ingilesa isum nardib sami ogum magedi Yesus ebibami jora barbade torege sakota nan deebi'a dubbii kee kana keessatti of ilaaluun qaba jedhaati waaqayyotti dudubbadha. Ati amanamaadha, ati guddaadha, ati jabaadha, abbaa keenya isa jiraata, galata siin jenna, maqaa Yesuusiin galanni siif haa fayyatu. Warrati gargaarte, warrati wajjin taate kunoo addana jirra sagalee keessa dhugaa dhaga'uudhaaf, sagalee keessa jireenya dhaga'uudhaaf, sagalee keessa nama hiikuu dhaga'uudhaaf, sagalee keessa nama geeddaru dhaga'uudhaaf addana walitti qabamnee jirra gooftaa. Lafa maqaa kootiin walitti qabamnee ani singidduuttan argama jedhe tokkoof lamarran caalla saati kana argama kee barbaanna maqaa Yesuus Kiristoosiin ati gidduu keenyatti mul'adhu waaqayyo ati gidduu keenyatti abbaa keenya isa dhugaa abbaa keenya isa sirrii ati walakkaa keenyatti argami barsiisaa dhugaa ati walakkaa keenya buufadhu waaqayyoodhaa saba kanaa kan hiiku si'i seenaa isaanii kan geeddaru si'i ba'aa isaanii kan konkolaachisuus sida nama gochuun danda'u waliif tuute wal bira darba ati garuu gargaarsa. Ameen. Ameen. Waaqayyo gaara rakkina dura isaa ajigu sagalee kanaa booda dubbatamuu naa fayyan sagalee nama fayyisu kanaan sagalee nama jedharu kanaan yaa waaqayyo haa fayyani gooftaa Yesuus harki kan qaqqabatu gooftaa Yesuus qaqqabadhu hiixattee lafa hunduma qaqqabattaa isaan qaqqabadhu deemtee lafa hunduma geessaa isaan qaqqabadhu lafa hunduma argita dhoksaa garaa namaa beekta keessa garaa namaa gadi fagoo sana qortee argita waaqayyo gara isaanii ilaali waaqayyo gara isaanii ilaali ol seenii gara mana isaaniitti isaatii kana hiikamuun akka ta'uuf geeddaramuun akka isaaniif ta'u sagalee kanaan akka lafaa ka'aniif ol seenii gara mana isaaniitti ol seenii gooftaa Yesuus gara tokko malee ol seenii ati nutti dubbadhu. Sagaleen kanaan kan murmu qilleensa radachirra kan socho'u humna maqaa Yesuusiin haa hidhamu ati nu barsiisi ati nutti dubbadhu maqaa Yesuusiitiin. Ameen. 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 Ani hin dubbifanna. Filiippisius boqonnaa 1 lakkoofsa 28 inni dubbisa akkana jedha. 27 irraa kaaseen dubbisa. Amma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessanii utuu hin socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufe akkasitti isin argu yoon dhufuudhaa baadhees akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uun nan fedha. Isin waanuma tokkotti illee warra isinitti kaan sodaatanii irraafaminaa. Jabaatanii dhaabachuun keessaan waaqayyo biraa isiniif kenname. Kunis warri isinitti ka'an baduu isaanii isin immoo fayyuu keessan in argisiisa. Ameen. Ameen. Kanaaf haa ta'u. Jabaatanii dhaabachuu mata duree jedhu irratti walii wajjin sagalee waaqayyo in ilaalla. Jabaatanii dhaabbachuu. Utuu gara sanatti hin darbini. Ergaa kana eenyutu barreessisa jedhu daqiiqaa muraasa walii wajjin hidhanii ilaalla. Filiippisius kun kan barreeffame bara 61 hanga 62tti barreeffame dhaloota Kiristoosiin booda kan barreesse Phaawulosidha. Mana hidhaa Roomaa keessa taa'etu Phaawulos ergaa kana kan barreesse. Mana hidhaa Roomaa keessa yeroo taa'e Phaawulos ergoota 3 barreesse. Inni jalqabaa ergaa warra Filiippisius, inni lammaffaa Qolaasiyaas, sadaffaa immoo Filimoonaa barreesse. Isaan kana sadan mana hidhaa Roomaa keessa utuu jiruu kan inni barreesse Phaawulos. Sababiin ergaan kun barreeffameef kiristaanota magaalaa sanaa jajjabeessuudhaaf barreeffame. Ergaan kun sababni inni barreeffameef waldaa Filiippisius keessa warra jiraatanii namoota achi keessa jiraataniif barreeffame jechaadha. Ergaan kun haala hundumaa keessatti gooftatti akka gammadaniif isaaniif barreeffame. Haala hundumaa keessatti gooftatti akka gammadaniif kan isaaniif barreeffame jechuudha. Magaalaan kun kaaba Giriikitti argamti.
kaaba Giriikitti argamti. Phaawulos ergama wangeelaa kana yeroo barreessu mana hidhaa keessa taa'ee barreesse jenneera warra Filiphisius kanaa fi yeroo jalqabaatiif barreesse Phaawulos ergaa kan warra Filiphisiusiif yeroo barreessu yeroo jalqabaa isaaniif barreesse boqonnaa 4 qaba. Filiphisius kuni boqonnaa 4 kan qabuu fi lakkoofsa 104 qaba. Ergaan warra Filiphisiusiif barreeffame kuni boqonnaa 4 kan qabuu fi lakkoofsa 104 qaba. Ergoota kana iddoo torbatti qoqqoonnee ilaallachuudha. Warri sagaleen isin bukkee jiru muutii godhadhaa, viidiyoo keessan immoo banadhaa. Ergoota warra Filiphisiusiif barreeffame kana iddoo torbatti qoonnee tooyuu ilaaluu dandeenya. Jalqaba irratti Phaawulos nagaa isaan gaafata. Nagaan isiniif haa ta'u jedhee nagaa barreessaa fi boqonnaa tokko yoo dubbisne boqonnaa tokko gaafa dubbisnu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo waa'ee warra Filiphisiusiif in galateeffataaf in kadhataaf Phaawulos. Waa'ee isaanii kana galateeffachaatii kadhata Phaawulos. Boqonnaa tokko lakkoofsa 3 hanga 11tti gaafa dubbisnu yeroo inni waa'ee isaanii galateeffachaatii waa'ee isaanii immoo kadhatu in argina jechuudha. Sadaffaa irratti immoo haala dhuunfaa isaa ilaala Phaawulos. Waa'ee dhuunfaa isaa yeroo inni isaanitti dubbatu boqonnaa tokko lakkoofsa 12 hanga 26tti gaafa dubbistanii waa'ee dhuunfaa isaa Phaawulos isaanitti dubbata jechuudha warra Filiphisius kanatti. Arfaffaa irratti immoo hin gorsa. Saba waldaa Filiphisius keessa jiraatan kana gorsa Phaawulos. Maal jedhee gorsa? Akka warra wangeelatti amananiitti jiraadhaa jedhaan. Warra wangeela dhugaa fudhatan kan warra wangeela kanatti amanan isaan ta'aati akkasitti jiraadhaa. Wangeela fudhatan kanatti jiraadhaa ittiin jedha. Fakkeenya hojjettoota Kiristoos ta'aati jiraadhaa. Gorsa Phaawulos. Gorsa warra Filiphisius kana. Shanaffaa irratti immoo ergamoota ergaafi. Phaawulos isaanii fi ergamoota ergaaf. Eenyuun ergaafi? Xiimotewosiin ergaaf. Ilma isaa jaallatamaa Xiimotewosiin ergaaf boqonnaa 1 lakkoofsa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 hanga 24tti yoo dubbifattanii Xiimotewosiin gara isaaniitti erga. Ja'affaa irratti immoo of eeggachiisa. Of eeggadhaa jedhaan. Yesuus bara baraan guddaadha. Torbaffaa immoo in gorsa. Gorsa xumuraa galateeffachaatii guduunfa ergaa isaaniif barreessu kan maqaan Yesuus bara baraan haa ulfaatu. Ameen. Egaa mata dureen koo jabaatanii dhaabbachuun isiniin jedhee hin dagatinaayi. Iddoo nama dubbise boqonnaa 28 lakkoofsa 28 boqonnaa 1 lakkoofsa 28 isin waanuma tokkoon illee warra isinitti kaan sodaattanii hin raafaminaa. Jabaattanii dhaabachuun keessan Waaqayyo biraa isiniif kenname. Humna keenya mini nuti obboloota koonni jabaannee kan nuti dhaabbannu. Jabaannee dhaabachuun koof jabaattanii dhaabachuun keessan eessaa isiniif kenname isa jedhuuf Waaqayyo biraa nuuf kenname. Phaawulos takkaatee warra Filiphisiusiif barreessaa irra immoo kan keenya ergaan kun jabaannee dhaabachuun kan irraa barbaachisu har'a anaaf isiniif. Phaawulos fan jiran anaaf isintu jira. Jabaatanii dhaabachuun har'a anaaf isin irraa barbaachisa. Kanaaf waanuma tokkotti illee sodaatinaa hin raafaminaa. Jabaattanii dhaabachuun Kiristoos biraa isiniif kennameera. Haaleluyyaa. Jabaattanii Kiristoosidha obboloota koo. Kan nuti ittiin jabaannee dhaabbannu yoo jiraate isa jiraataa isa amanamaa san waame kana humna Kiristoosin. Kanaaf kan inni jabaatanii dhaabachuun osa biraa isiniif kenname. Erga Kiristoos biraa jabaattanii akka dhaabattaniif humni isaa isiniif kenname. Maaltu sirraa saree? Maaltu sin sodaachisaree? Iddoo keessan gadi sin dhiisisaree? Jabaatanii dhaabbachuu. Jabaatanii dhaabachuun Yesuus Kiristoos biraanaaf isiniif kenname. Isin waanuma tokkotti illee warra isinitti kaanis hin sodaatinaa. Raafaminaa. Rakkinnaa jiraatu. Gidiraanaa jiraatu. Dhiphinnaa jiraatu. Raafaminaa. Hin sodaatinaa. Jabaatanii dhaabachuun gooftaa biraa isiniif kennameera. Haaleluyyaa. Injira rakkinni biyya lafaa. Injira rakkinni biyya lafaa kanarra gidiraan gurguddaatu jira. Inni kun immoo warra Waaqayyoon amanan irra jira. Warra Waaqayyoof qulqullaa'antu immoo rakkata. Garuu immoo rakkina kana sodaatinaa. Irraafaminaa. Jabinni keenya Kiristoosidha. Haaleluyyaa. Inni jabina keenya inni ta'e Yesuus isa jiraataa kanadha. Kanaaf anaaf isiniin maaltu nu sodaachisaree?
Maaltu akka nuti raafamnu nu taasisaree anaaf isiniifoo jabinni gooftaa biraa nuuf kennameera. Tarii namoonni qarshii waliif kennu obboloota koo waan irratti jiraatan waan irratti wal gargaaran namni waliif kennuu danda'a. Kiristoos garuu jabina keenya waan nuti ittiin jabaannee dhaabbannu waan nuti ittiin jabaannee dhaabbannu rakkinni iddoo keenya akka nu hin gadhiisneef qilleensi jamaayyoo nutti qilleensa iyyuu iddoo keenya akka hin gadhiisneef jabina keenya kan ta'e Kiristoostu anaaf isinii wajjiniin jira. Sababiin jabaannee dhaabachuu keenya, sababiin jiraachuu keenya, sababiin baanee galuu keenya yoo jiraate Waaqayyo duwwaadha. Qabeenyi namaa baasee nama galchuu hin danda'u. Firrii nuti qabnu, qabeenyi nuti qabnu nu jiraachisuu hin danda'u saba Waaqayyo. Kan nu jiraachise, anaaf isiniin kan nu danda'e, ol ba'uuf gadi bu'uu keessatti kan gara koof gara keessan ta'e Waaqayyo isa jiraataadha. Galanni Waaqayyo isa jiraata kanaaf haa ta'u. Asuma Filiippiis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 nan dubbisa akkana jedha. Kanaafis yaa obboloota koo jaallatamoo ani arguu yaaduu gammachuu koo fi gonfoo ulfinaa koo michoota koos gooftatti jabaadhaa dhaabbadhaa. Ingorsa gaa warra Filiippiisuus kan jabaadhatti dhaabbadhaa gooftatti jiraadhaa. Gooftaa keessa jireenyatu jira. Gooftaa keessa ulfinatu jira. Gooftatti yoo jabaattanii dhaabattan jireenya qabdu. Saba Waaqayyoo mana Waaqaa keessa ba'anii jireenyi biyya lafaarra galmaan nama hin ga'u. Jireenyi biyya lafarra karaa dheeraa nama adeemsisu. Kanaaf iddoo kanatti jabaadhaati gooftatti jabaadhaa dhaabadhaa. Akkasin gooftatti jabaattanii dhaabattanis nan barbaada. Maal gochuudhaaf? Gonficha ulfinaa sana fudhachuudhaaf. Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu sana mirga isaatti argamuudhaaf. Anaaf isinirraa kan eegamu jabaannee dhaabachuudhaaf. Warri jabaatanii dhaabatan gooftaa warri eeggatan warri yaada garaa isaanii geeddaratanii wayyaa isaanii miiccatanii ibsaan isaanii qabsiifatanii gooftaa jabaatanii warri eeggatan boru mirga isaatti argamuuf jiru. Har'a kanaaf sagalee Waaqayyoo kan inni nutti dubbatu jabaadhaa dhaabadhaa. Haalaan iddoo keessan gadi hin dhiisinaa. Rakkinaan iddoo keessan gadi hin dhiisinaa. Dhabuuf argachuudhaan iddoo keessan gadi hin dhiisinaa. Sinitti isaa tolu sinitti isaa badu iddoo keessan gadi hin dhiisinaa. Yesus dhiyoodha dhiyoottis deebi'een dhufa taateef gatii dadhabbii keessii qabatee waan dhufuufi jabaadhu dhaabadhu obboleettii ko lubbuun irraa ittiin fayyitu jirta dubbii kanaan sagalee kanaan gara Waaqayyootti kan deebitu jirta iddoo kee kan gadi dhiistu abdii kan kutatte bitaa mirga kee laalte kan sitti dukkanaa'e galgala kana Waaqayyo iddoo keetti si deebisa galgala kana Waaqayyo dilba kee jabeessa galgala kana Waaqayyo si qaqqabatee darba raafamin hin sodaatin. Jabaattee dhaabachuun Kiristoos biraasiif kennameera. Maatii keerraa miti haadhaaf abbaa kee qomoof lammii keerraa miti jabaattee kan ittiin dhaabattu. Jabaatanii dhaabachuunis kan nuuf kenname Kiristoos biraa obboloota koo. Galanni Waaqayyo isa jiraata kanaaf haa ta'u. Akkamitti jabaatanii dhaabatu? Akka jabaannee dhaabannuuf maal nanaaf isiniif bu'uur? Maal yoo goon immoo jabaannee dhaabachuu dandeenya? Dubbii Waaqayyootti jiraachuudhaan jabaatanii dhaabatu. Dubbii Waaqayyootti jiraachuudhaan Filiippiisuus boqonnaa 1 lakkoofsa 27 dubbifadhaa. Dubbii Waaqayyoo kanatti jabaatanii dhaabbatu. Warri dubbiin Waaqayyoo keessa isaanii jiru. Warri sagaleen kun keessa isaanii jiru jabaatanii dhaabatu. Dubbii kootti qabamtanii yoo jiraatan, dubbiin koos isin keessa yoo jiraate, dhuguma isin bartoota kooti jedhaan gooftaa Yesuus warra Yihudootaatiin. Warri dubbiin Waaqayyoo keessa jiraatu, warri dubbiin Waaqayyoo keessa garaa isaanii buufate jabaatanii dhaabatu. Maalumti iddoo isaaniitti isaan hin butu. Haalli kamiyyuu iddoo isaaniitti isaan sochoosuu hin danda'u. Qilleensa maayyoositti qilleensa iyyuu yeroodhaaf siraasa malee bakka kee gadi sin dhiisisu. Maaliif jennaan jabaatanii dhaabachuun gooftaa biraa nuuf kennameera anaaf isiniif. Qabeenya keenyanii miti kan nuun jabaannee dhaabannu. Kiristoos ofitti amanee jabina maqaa isaatiin nuun akka jabaannee dhaabbannu godhe. Kanaaf sodaachuun raafamuun nurra hin jiraatu. Nuyi abdii qabna gooftaa biraa. Nu iddoo qabna gooftaa biraa. Galanni Waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u. Amantiidhaan yookiin Kiristoositti amanuudhaan jabaannee dhaabannu. Idduma kana argattu boqonnaa 1 lakkoofsa 27 kanarraa amanuudhaan Kiristoos kana amanachuudhaan isarratti of gatuudhaan jabaatanii dhaabatu. Bitaa mirga laaluu dhiisanii, haala laaluu dhiisanii, biraaf qomoo lammii laaluu dhiisaniiti gooftaa isa amanamaa kan gooftaa isa jabaa kana amanatanii dhaabatu. Isarratti of gatanii aniif isin gaafa akka kanatti teenyu sodaachaan teenyu mini teessoo irra teessan kanarratti
namni naan cabaalaata nan kufaalaata jedhee to sodaachati taa'u hin jiru. Of ganneetteenya gaafa rabnus of ganneen rabu. Yesuus inni itti amante immoo teessoo irra teessaa jirtu kana hin caala. Yesuus inni itti amanatte immoo algaarra raftu sana hin caala. Maaltu si haasa'e? Maaltu yaaddoo sitti ta'e iddoo kee gadi si dhiisisa iddoo kee hin gadhiisin jabaadhu dhaabadhu Yesuus hin dhufa. Gadi dadhabbii kee sii baatee dhufa. Har'a yoo bitaa mirga laalte waan hundumtuu bitaa sitti galeeyyuu ati boru Kiristoos irraa gonfoo ulfinaa fudhachuuf jirta. Jabaadhu dhaabadhu obboleettii ko. Jabaadhu dhaabadhu obboleessa ko. Kiristoos inni hunduma danda'u. Gati dadhabbii keetii sii baatee dhufa. Maqaan Yesuus bara baraan haa ulfaatu. Kan nuti ittiin jabaannee dhaabannu. Jabinni keenya inni taanu kadhachuudhaan. Akkamittiin jabaannee dhaaban gooftaa kana kadhachuudhaan yerootti yeroo maleetti fuula isaa barbaaduudhaan nuu ta'es nutti toles nutti badees argannees dhabnees gooftaa kadhachuudhaan. Filiphisius 1:9 dubbifadhaa. Akkana jedha nan dubbisa boqonnaa 1:19 Waaqayyo koos akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisatti karaa Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira. Waaqayyo abbaan keenya ulfina bara hamma baraatti haa ta'uufi jedhee Phaawulos iddoo kanatti kan inni dubbatu jechuudha. Kadhachuudhaan ulfina Waaqayyo dubbachuudhaan ulfina Waaqayyo mul'isuudhaan aniif isin dhaabbachuun kan nuuf ta'u dhaabbannee Kiristoos hin eeguu kan dandeenyu. Foon keenya dadhabaa obboloota ko waan baay'ee barbaada foon keenya kun waan biyya lafaa barbaada foon keenya kun garuu gaafa Kiristoositti yaada keenya gaafa Kiristoosiin kadhan gaafa fuula isaa barbaadannu jabaannee dhaabachuutu anaaf isiniif kenname. Warri Waaqayyotti amanan jabaatanii dhaabatu. Warri dhugaadhumaan Kiristoos kana barbaaddatan jabaatanii dhaabatu. Guyyaan dhufu sanattis gonficha ulfina harka isaa keessaa hin fudhatu. Warri jabaatanii dhaabatan bitaa mirga kee laaltee raafamin haala keessa jirtu laaltee raafamin achumatti gooftaa eegi lafuma Waaqayyo si kaa'e sana dhaabbadhuuti gooftaa eeggadhu achumatti si dhufa Waaqayyo. Yesuus bara baraan guddaadha. Abdiidhaan gooftaa eeggadhu. Akkamitti dhaabbannee gooftaa eeggan? Abdiidhaan. Abdiin keenya inni jiraatan hin dhufa jennee waan amannuuf. Abdiin keenya inni jiraatan hin dhufa jennee waan yaadaa jirruuf abdiidhaan Waaqayyoodhaan eeggadhu. Abdiidhaan. Yesuus guddaadha. Galanni Waaqayyo kanaaf haa ta'u. Yesuus bara baraan jiraatadha. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Akkana jedha nan dubbisa. Abdiidhaan gooftaa eeggachuu Filiphisius boqonnaa 1:20 karaa tokko illee akka hin leeyyaasifamnetti dhimmee nan eeggadha. Nan abdadhas jiraachuu kootinis ta'ee du'uu kootiin ta'ee kanaan duraa akkuman karaa tokko illee hin leeyyaasifamnetti dhimmee nan eeggadha. Phaawulos mana hidhaa keessa jira obboloota ko. Mana hidhaa keessa ta'eeti kan inni ergaa kana warra Filiphisiusitti yeroo barreessu ofiisaaf immoo rakkina keessa jiru kana kan inni dubbatu jechuudha. Karaa tokkolleedha akkan illee yaasifamnetti ani abdiidhaan nan eeggadha. Mana hidhaa keessa ta'anii sagalee abdii dubbachuun hin cima. Mana hidhaa keessa ta'anii faarfachuun hin cima. Inni garuu mana hidhaa keessa ta'eetu waan waamameef waan beekuuf. Maaliif akka beekuuf waan beekuuf jabaatanii dhaabachuun Kiristoos biraa akka isaa kenname waan beekuuf warra Filiphisiusitti akkas jedhee mana hidhaa keessa taa'ee dubbata. Har'a garuu aniif isin utuu guyyuma tokko rakkanne utuma torbee lamaan tokko rakkanne nan beeku Kiristoos jenne ani kan isaa miti jenne zarraaf jenne akka nama namni iyyuu hin beeknetti kan nuti yaannu waaqa isa ijaa abiddaa miti waaqa isa hunduma danda'u miti. Kanaaf yaa saba Waaqayyo kan inni nutti dubbachaa jiru galgala kana jabaannee akka nuti dhaabbannu. Jabaannee dhaabbannu rakkinaaf gidiraa keessatti gara Kiristoos ilaalaa akka nuti adeemnu nutti dubbata. Yesuus bara baraan guddaadha. Karaa tokkollee akkan illee yaasifamnettidha. Ani dhimmee nan eeggadha. Waan itti amane waan beekuuf abdiidhaan gooftaa isaa eeggata. Rakkinaaf gidiraa keessa ta'ee sagalee Waaqayyoo kana lallabaa amantoota warra Waaqayyootti amanan immoo akka isaan mana Waaqa keessaa hin baaneef isaaniif ergaa kana barreessa. Waaqayyo galgala kan immoo naaf isinitti dubbachaa jira. Akka warra wangeela kana dhugaa kana fudhataniitti jiraadha saba Waaqayyo. Akka warra wangeela dhugaa kana jiraataniitti akka warra wangeela dhugaa kana amananiitti jiraataniitti
Fooliin keessan foolii Kiristoos akka ta'e isinirraa urgaa'utti Ameen. gooftaa kanatti Ameen. jiraadhaa. Ameen. Ameen. Ni Waaqayyo isa guddaa kanaaf haa ta'u. Ameen. Akkamitti jabaatanii dhaabatu? Kiristoosiif jiraachuudhaan. Ameen. Ulfina Waaqayyoo keessa jiraachuudhaan. Jireenya kee Ameen. keessa Kiristoos Ameen. mul'achuudhaan jabaattee dhaabattu. Ameen. Kiristoos irratti moosisuudhaan kan nu jabaannee dhaabannu. Galaatiyaa Ameen. boqonnaa 2:20 walii wajjin hidhanii dubbifanna. Warra argattanis nu dubbisuu dandeessu. Galaatiyaa boqonnaa 2:20 irraa. Akkana jedhanan dubbisa. Egaa si'achi Kiristoos isa ana keessatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenyi inni ammaa fooniin jiraadhu immoo ilma Waaqayyoo isa na jaallate ofii isaas dabarsee isa anaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha. Egaa si'achi Kiristoostu ana keessa jiraata. Egaa si'achi Ameen. Kiristoos isa Ameen. ana keessatu jiraata malee ana miti. Kiristoos gaafa si keessa jiraatu. Kiristoos gaafa si keessaa mul'atu. Ati jabaattee dhaabatta. Ameen. Gaafa Ameen. Kiristoos kana garaa laphee kee keessa godhatte. Gaafa waaqummaa sabartu. Gaafa Iyyasuus inni sitti amante kun keessa keetti hundee godhate. Jabaattee dhaabatta. Maalumtu iddoo keetti sin butu. Maalumtiyyuu Ameen. yoo sitti dhufe si bibirrachiisuu hin danda'u. Maalumtiyyuu yoo sitti dhufe akka ati sodaattu hin godhu. Maaliif jennaan Ameen. Kiristoos si keessa buufatee jira. Egaa si'achi anatu jiraata tun taane Kiristoos isaana keessatu jiraata. Waa'ee kee kan beeku sadha. Gaafa ati ofirratti moosistu. Gaafa ati isaaf taatu. Gaafa ulfinni Waaqayyoo inni ati amante kun si keessa buufatu. Si miti kan darbee jiraatu. Kiristoostu darbee Ameen. jiraatu. Isa Ameen. amanamaa kan. Ameen. Isa ati amante kan. Ameen. Karaadha kun jireenya dhugaadha na baasa jettee isaati gara isaa dhufte kanatu si keessan darbee jiraata obboleessa Ameen. koo obboleetti. Ameen. Kanaafi Ameen. Kiristoosiif jiraachuudhaan jabaannee dhaabbannu. Jireenya biyya Ameen. lafaarraa waan aduudha gadii kana keessaa baanee Kiristoosiif gaafa jiraannu nu warra jabaatanii dhaabbatanidha. Jabaannee dhaabbachuun immoo gooftaa biraa nuuf kenname. Warri jabaatanii dhaabbatan humna Ameen. isaaniitiin beekumsa isaaniitiin utuu hin taane jabaatanii dhaabbachuun nama hundumaaf Kiristoos biraa waan kennameef warra isatti amananiif warra guddummaa isaa beekaniif Kiristoos biraa kennameef jabaatanii dhaabbachuun bitaa mirga laaltee abdii kan Ameen. kutatte jirtaa laata? Mimmaan dhangalaasaa kan deemtu kan koo kana booda kan jettu jirtaa laata? Jabaatanii dhaabbachuun Kiristoos biraa nuuf kenname. Waaqayyo nutti dubbachaa Ameen. jira. Ati isaaf ta'i malee. Ameen. Ati Kiristoosin ofirratti moosisi malee. Ati mana kee Ameen. keessatti Kiristoos kana moosisi malee. Laphee kee keessatti Ameen. Kiristoos kana qabaadhu malee. Jabaattee akka ati dhaabattuuf humni Waaqayyoo sii dhufeera. Jabaatanii dhaabachuunis Kiristoos biraa nuuf kenname. Ameen. Galanni Waaqayyo isa Ameen. jiraata kanaaf haa ta'u. Ameen. Yesuus bara baraan Ameen. guddaadha. Inni nu gargaaraa jiru Ameen. nu nutti dubbachaa jiru maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Egaa saba Ameen. Waaqayyoo aniif isin jabaannee dhaabachuu kan nu dandeenyu humna Waaqayyootiin gargaarsa Ameen. Waaqayyootiin irree Waaqayyoo isa guddaa sun Ameen. warra ofirratti moosisantu warra guddummaa Waaqayyoo barantu warra Waaqayyo oolchaa ta'uusaa beekantu jabaatee dhaabata. Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee jabaatanii dhaabachuun olirraa nuuf kennameera jedhee warra Filiippisiif barreessa. Ameen. Obboloota koo manniidhaan ulfaata rakkisaadha. Gaddatu jira malee mana hidhaa keessa boo'ichatu jira malee Waaqayyoon waaqessuun hin jiru. Waaqayyoon kadhachuun hin jiru. Garuu warri jabaatanii dhaabachuun gooftaa biraa isaanii kenname harkiif miilli isaanii walitti hidhamee utuu jiru utuu mana hidhaa keessa jiranii utuu namoonni baay'een itti naanna'anii Ameen. eeganii ulfina Waaqayyoo ofirratti waan beekaniif guddummaa Waaqayyoo ofirratti waan beekaniif jabaatanii dhaabachuun gooftaa biraa waan isaanii kennameefi homtuu sodaan Ameen. isaanitti hin dhaga'amu. Kanaaf hin Ameen. sodaatinaa. Raafaminaa Ameen. jabaatanii dhaabachuun gooftaa biraa nuuf kennameera kan Phaawulos jedhuuf. Ameen. Yesuus bara baraan Ameen. guddaadha. Ameen. 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 Amma immoo bu'aa jabaatanii dhaabachuu walii wajjiniin ilaalla. Warri jabaatanii dhaabatan Mm. maal argatu? Yookiis immoo yoo jabaattee dhaabatte bu'aan keessiif maali? Rakkina biyya lafaa kana dandeesse, gidiraa biyya lafaa kana dandeesse, gaafa dhaabattu siif bu'aan maali? Maal argatta? Maaltu siif ta'a? Bu'aa jabaatanii dhaabachuu sagalee gammachuu dhageessista. Warri jabaatanii dhaabbatan
warri biyya lafaa kana mo'atan, warri waan aduudhaa gadii kanarra yaada isaanii kaasanii gooftaa isa jiraatarra yaada isaanii kaawwatanii sagalee gammachuu dhageessisaatii jiraatu. Macaafa faarfannaa 126 lakkoofsa 5 aga tokkotti lakkoofsa 5 aga 6tti dubbifadhaa. Macaafa faarfannaa 126 galanni ulfinni Waaqayyo isa jiraataa kanaaf haa ta'u. Sagalee gammachuu dhageessisu. Bu'aan jabaatanii dhaabbachuu sagalee gammachuu dhageessisuudha. Warri jabaatanii dhaabbatanii sagalee gammachuu dhaga'uuf jiru. 126 lakkoofsa 5 amma 6tti nan dubbisa. Warri mimmaan dhangalaasaa sanyii facaasan sagalee gammachuu dhageessisaa hin haammatu. Ameen. Warri mimmaan dhangalaasaa sanyii facaasan sagalee gammachuu dhageessisaa hin haammatu. Warri jabaatanii dhaabbatan bu'aan isaanii sagalee gammachuu dhageessisu. Gaafa jabaattee dhaabatte bu'aan ati argattu sagalee gammachuu dhageessista. Har'a rakkina yoo argite, har'a gaddi yoo sitti dhagaameyyuu, har'a haalli hundumtuu yoo bitaa sitti galeyyuu, ati boru garuu sagalee gammachuu dhageessista. Sagalee dindeetu sagalee galataa gola kee keessa dhagaama. Maaliif jennaan waan hundumarra yaada kee kaasta Kiristoosiif jiraachaa jirta. Kiristoosin eeggachaa jirta. Warri jabaatanii dhaabbatan immoo bu'aan isaan argatan yoo jiraate sagalee gammachuu dhageessisu. Gooftaa isaanii eeggatanii Yesus bara baraan guddaadha. Galanni Waaqayyo isa jiraata kanaaf haa ta'u. Warri jabaatanii dhaabatan bu'aan isaa inni itti aanu gaddi mana isaanii keessa hin jiru. Dhiphinni jireenya isaanii keessa hin jiru. Mo'anii darbuun kan isaaniitti, tarkaanfatanii adeemuun kan isaaniitti. Isaayyaas boqonnaa 35 lakkoofsa 10 dubbifadhaa. Gaddi jireenya isaanii keessaa dhabamu. Gaafa Waaqayyo kanatti dhiyaattu, gaafa Waaqayyo kanatti siqtu, gaafa jabaattee dhaabattu, bu'aan kee dhiphinni jireenya kee keessaa bada, rakkinni jireenya kee keessaa bada. Warri Kiristoos kana ofirratti moosisan, warri isaaf dhaabbatan bu'aan isaanii gaddiif rakkinni jireenya isaanii keessa hin jiru. Sagalee gammachuu dhageessisu. Konficha ulfinaa sana fudhachuuf jiru taata'eef. Ameen. Yesuus baraan guddaadha. Egaa gaafa jabaattanii dhaabattanii bu'aansaa gaddi keessan gammachuutti geeddarama. Sagalee gammachuu dhageessistu. Gaddii fi dhiphinni jireenya keessan keessa hin jiru. Har'a garuu rakkinni jira. Har'a garuu dhiphinni jira. Har'a garuu bitaa mirga laaltee waan baay'ee waan sitti tolle hin argita. Waan sitti hin tolle dhageessa. Keessumaa bara nuyi keessa jirru kan. Yeroon kan keenya kun yeroo abdii nama kutachiisudha. Yeroo ba'anii galuun dadhabamudha. Yeroo rafanii ka'uun dadhabamu kana keessatti jabaattee gaafa dhaabattu bu'aan kee sagalee gammachuu dhageessista. Bu'aan warra jabaatanii dhaabbatanii sagalee gammachuu dhageessisu. Dhiphinniif gaddi jireenya isaanii keessa hin jiru. Gaddi keessan gammachuutti geeddarama. Maaliif jennaani jabaattanii gaafa dhaabattan. Jabaattanii dhaabachuu Waaqayyo biraa waan nuu kennameef. Yesuus bara baraan guddaadha. Mootummaa Waaqayyo. Mootummaa Waaqayyo kan isaaniitti. Bu'aa warra jabaatanii dhaabatanii mootummaa Waaqayyo argatu. Ameen. Mootummaa Waaqayyo kan qajeelotaati. Kan warra Waaqayyoon eeggatanii. Kan warra jabaatanii dhaabbataniiti. Maatiyoos boqonnaa 5 walii wajjin hidhanii dubbifanna. Maatiyoos boqonnaa 5. Akkana jedha nan dubbisa. Boqonnaa 5 lakkoofsa 3. Karaa furatti hiyyeessota warri taanaa gammadan mootummaa Waaqaa kan isaaniiti. Yesuus guddaadha. Warri garaan isaanii gadde haa gammadanii isaan jajjabina hin argatu. Karaa furatti hiyyeessota warri taanaa gammadanii mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti. Kan warra eenyu, kan warra hafuuratti hiyyeessota ta'anii, kan warra jabaatanii dhaabbatanii, kan warra gooftaa kana eeggataniiti mootummaan Waaqayyoo, kan warra gooftaa kanaaf wal qulqulleessanii dhaabbataniiti. Mootummaan Waaqayyoo kan isaaniitti. Gammadii yaada garaa kee geeddaradhoof qulleessi gooftaa kana eeggadhoti mootummaa Waaqayyootti galta. Iddoo qabdaati gooftaa bira. Dhiphinniif gaddi jireenya kee keessa hin jiru. Arra bo'uu dandeessa. Arra gadduu dandeessa. Boru garuu siin jireenya gammachuu si eeggata. Boru garuu siin jireenya bara baraatu si eeggata. Ameen. Waaqayyo inni nu waame obboloota koo anaaf isiniin nu wajjiniin jira.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 20 olii wajjiniidhaan hin dubbisna. Boqonnaa 16 lakkoofsa 20 akkana jedha nan dubbisa. Dhuguma dhuguman isiniin jedha isin hin boossu hin wawwaattus biyyi lafaa garuu hin gammadaa isin hin gadditu. Gaddi keessan garuu gammachuutti hin geeddarama. Iddoo kanatti bartoota isaatti dubbata gooftaa Yesuus Kiristoos. Yeroo xinnoo booddee na argitu ammoo deebitanii yeroo xinnoo booddee na argitudha gara jalqaba isaatti gaafa deebitanii dubbifattanii yeroo xinnoo booddee na argitu na arguus hin dhabdu ammoo xinnoo booddee deebitanii na argitu jedhaan inni kun bitaa isaanitti gale maaluma akkana jechuun jedhanii wal gaggaafatu turan bartoonni gaafa gooftaan akkas isaan hin jedhu yaada isaanii kana hubateeti gooftaa Yesuus Kiristoos akkana jedhaani dhuguma dhuguman isiniin jedha isin hin boossu wawwaattu biyyi lafaa garuu hin gammada isin hin gadditu. Gaddi keessan garuu gammachuutti hin geeddarama. Dubartiin ciniinsifattu yeroon ishee waan ga'eef hin gadditi. Gooftaan isaanii biraa fudhatamuuf jira. Bartootatti garuu wanti inni jedhu kun bitaa isaanitti gala. Du'uudhaaf jira du'aa ka'ee immoo itti mul'atee ol fudhatamuuf jira. Garuu inni kun isaaniif hin galle. Gaaffii kanan gaafatu isaanii gaddi keessan gammachuutti hin geeddarama. Dubartiin ciniinsifattus yeroon ishii waan ga'eef hin gadditi. Isa kana warra garaatti baatee argetu beeka. Waa'ee ciniinsu, waa'ee warra garaatti baatanii beekantu beeka malee warri kaan hin beektan. Namni gaafa garaatti baatu amma gaafa guyyaan da'umsa isaa ga'ee da'uutti hin gadda hin dhiphata maalan ta'a jedha. Jireenyan qaba jedhee isatti mul'atu fuula isaa dura jireenyi hin jiru namni garaatti baatu tokko dhiphinatu itti dhaga'ama gaddatu itti dhaga'ama. Nan da'amu da'u kan jedhu jireenya isaa keessatti dhiphachaati jiraata. Garuu amma gaafa guyyaan ciniinsu suni dhufee ciniinsuu saniin miixatanii gar tokkotti ba'anitti dubartiin tokko gadda keessa jiraata amma gaafa dhaqxee deessutti. Egaa Yesuus Kiristoos fakkeenya kanaan bartootatti dubbata. Dubartoonni tokko tokko abbaa manaa isaanii jibbu gaafa guyyaan da'umsaa ga'e ijji gaafa dundeemtu na duraa jedhu. Hin balaaleffatu hin jibbu gadda keessa waan jiraniif cinqii keessa waan jiraniif jechuudha. Kaan immoo kan hin jibbines jiru. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhaani dubartiin ciniinsifattu yeroon gadda ishee waan ga'eef jedha. Namni ciniinsuu keessa jiru gaa carraan lubbuudhaan jiraachuu isaatii dhiphaadha. Wayi daa'ima sanda'eetu lubbuudhaan hafee jiraata. Wayi immoo achumaan baduus danda'a hin beekamu. Kanaaf gadda guddaa keessa jira namni garaatti baatu tokko. Har'a kana isinitti lallabee immoo ani garaatti hin baaddotanii akka balaarra nan buune. Obboloota koo egaa iddoo kanatti waa'een ciniinsuun ulfaata. Ciniinsuun waa salphaa miti. Gaddi keessan gammachuutti hin geeddarama. Dubartiin ciniinsifattu yeroon ishii waan ga'eef hin gadditi. Lammaffaan karaa namaan ba'u gaafa garaatti baatan jechuudha. Cinqii guddaa keessa gal. Kanaan booda moo jedhu anis jedhee waan an darbeef asinitti maara warri hin argine ganaa argitu wanta ta'eef. Kanaaf iddoo kanatti isin ciniinsu dubartiin garaatti baattu gaddi guddaa keessa waan jirtuuf jedhee gooftaanii kan inni dubartii garaatti baattu fakkeenya fudhatee isaanitti dubbatuuf kanaafidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu gaddi keessan immoo hin geeddarama. Namni gaafa da'ee mucaa harkatti baatu isa kaleessa dubbate san waan kaleessa jedhe san gaafa da'uuf jiru gaafa ciniinsurra jiru sana waan dubbate sana hundumaa dagateera. Maaliif mucaa harkatti baateera gaa irraanfateera ciniinsu irraanfateera rakkinicha wanta ta'eef isa kaleessa yeroo ciniinsu sana abbaa manaatiin iji kaawwadhu san argodhu sanis dhiiseera. Arran jaallata abbaa manaa isaati daa'ima harka isaatti baateera wanta ta'eef namni da'e tokko. Kanaaf egaa bartoonnis immoo gaddi keessan gammachuutti hin geeddarama. Isin garuu amman boossu wawwaattu garuu gaddi keessan gammachuutti hin geeddarama. Bu'aan jabaatanii dhaabachuu gadda keessantu gammachuutti geeddarama. Talphina keessantu ulfinatti geeddarama. Waan hin ta'u jettanii abdiitti kutattan san waan kanaaf booda jettanii garaa keessan keessatti murtootti gootan sana Waaqayyoof immoo karaan ganama wanta ta'eef Waaqayyoof immoo adeemsi ganaadha wanta ta'eef jireenya keessan keessatti Waaqayyo waan haaraa hojjeta. Waan hin eegamne waan isin hin yaadnetu isiniif ta'a. Maaliif namnaani Waaqayyoo gooftaan keenya inni nuti itti amananne kun jabaannee akka dhaabannu waan godheef.
Ameen. Yesus bara baraan guddaadha. Ameen. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Egaa Ameen. warri jabaatanii dhaabatan bu'aansaa nagaatti jiraatu. Biyyi lafaa nagaan qabu. Ameen. Warri qabeenya qaban nagaan qaban. Mootonni nagaan qaban. Beektonni nagaan qaban. Garuu warri Kiristoos kanatti jabaatanii dhaabatan. Warri Kiristoositti citanii immoo jireenyi koo Kiristoos wajjin malee hin bareedu. Ani Kiristoos irraa adda ba'ee nagaan qabu jireenya hin qabu warri jedhanii gooftaa kanatti jabaatanii dhaabatanii nagaa qabu. Ulfina arguudhaaf jiru kun. Guyyaa gammachuu arguudhaaf jiru. Bitaa mirgaa lolli yoo baay'ate iyyuu duubaaf fuulduraan lolli yoo baay'ate iyyuu biyya lafaa keessa nagaa yoo dhibe iyyuu jabaadhuu dhaabaddooti nagaa qabda gooftaa keessatti. Jabaadhuu dhaabaddooti fayyaa qabda gooftaa keessatti. Warri jabaatanii dhaabatan bu'aan isaanii nagaatti jiraatu. Karaa nama hin dabarsinetu si dabarsa gaafa jabaattee dhaabattu gooftaa kana wajjiniin. Yesuus bara baraan guddaadha. Faarfannaa 37 lakkoofsa 11 irraa argachuu dandeessu. Nagaatti jiraatu. Warri gooftatti jabaatanii dhaabatan nagaatti jiraatu. Qajeelota ta'u. Gaafa jabaattee dhaabattu. Qajeelota. Warri waaqayyotti amanan. Warri gooftaa kana qaban. Warri gara isaa dhufan qajeelotadha. Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 21 gaafa dubbifan. Qajeelota warri gara gooftaa kanaa dhufan. Aduu qajeelummaatti isaaniif ba'a. Qajeelummaan gooftaa biraa waan nuu kennameef nuuni qajeelotadha. Warri jabaatanii dhaabatan bu'aan isaanii qajeelota ta'u. Galanni Waaqayyo isa guddaa kanaaf haa ta'u. Ulfina Waaqayyoo arguudhaaf jiru. Bu'aan jabaatanii dhaabachuun inni tokko ulfina Waaqayyoo argita. Arra yoo salphinni jireenya kee keessa jiraate iyyuu karaa keerra milkaa'inni yoo dhibe iyyuu haala hundumaa keessatti jireenyi kee gaddaan yoo guute iyyuu boru garuu akka kanaa miti ulfina arguuf jirta. Amma boosse kana darbitee Waaqayyo gammachuudhaan jireenya kee guuta. Amma arra salphatte kana dachaa Waaqayyo ulfina siif baatee dhufa. Obboleessa koo obboleettii koo jabaadhu dhaabadhu. Gaafa jabaattee dhaabattu bu'aan jabaatanii dhaabachuu qajeelota ta'u. Bu'aan jabaatanii dhaabachuu nagaatti jiraatu. Bu'aan jabaatanii dhaabachuu ulfina Waaqayyo argu. Jabaadhaa dhaabadhaa. Gonfoo miidhaginaa sana isinii qabatee dhufa Yesuus. Gonfoo ulfinaa sana isinii baatee dhufa Yesuus. Iddoo keessan gad hin dhiisinaa. Lafa sin kaa'e Waaqayyo isin hin dhabin. Iddoo sin kaa'e Waaqayyo isin hin dhabin. Inni sun salphinadha. Lafa Waaqayyo si kaa'e yoo gadi dhiiste Waaqayyo iddoo si kaa'etti si barbaada. Waan sitti kenne sana wajjin deebi'ee si gaafata. Kanaaf saba Waaqayyoo jabaattanii dhaabachuun gooftaa biraa akka isiniif kenname beekaa jabaadhaa dhaabadhaa. Tarii kaleessa dandeetti keenyaan beekumsa keenya waan jabaanne dhaabanne nutti fakkaachuu danda'a. Galgala kana garuu sagaleen Waaqayyoo jabaatanii dhaabachuun walirraa isiniif kenname nuun jechaa jira. Kan nu ittiin jabaanne dhaabanne jabinarree keenya inni ta'e Kiristoos isin wajjiniin jira. Irraafaminaa jabaadhaatii dhaabbadhaa. Yesuus inni nu waame. Yesuus inni amanamaan suni isa bakkee irratti nu gatu miti. Inni anaaf isin manaa nu baase akka nuti jabaanne dhaabannu godha. Waan gooftaa kanatti amanteef waan yaada kee hundumaan gara gooftaa kanaa dhufteef akka ati jabaattee dhaabattu godha Waaqayyo. Hin jedhin hin dandeessa inni si dandeessisu Waaqayyo waaqarra jira. Ani kanan darbu hin jedhin hin darbita leenjitti Yihuudaan si dabarsu si wajjin hin jira. Wanti Waaqayyoof dadhabame homtuu hin jiru. Galgala kana isinirrattan dubbadha maqaa Yesuus Kiristoositiin dhaloonni jabaattanii dhaabachuu dadhabdan galgala kana jabaadhaa dhaabadhaa. Ayyaanni nama jabeessu isiniif haa kennamu galgala kana. Humni nama jabeessu isinirra haa dhufu galgala kana. Irreen Waaqayyoo lafa nama kaasu isinirra haa dhufu galgala kana. Warra jabaatanii dhaabatan ta'a. Warra ulfinni Waaqayyoo irraa mul'atu ta'a maqaa Yesuusitiin. Ulfina Waaqayyoo jiraatan ta'a maqaa Yesuus Kiristoositiin. Dhaloonni jabaatanii dhaabatan ulfina Waaqayyoo argu. Warri jabaatanii dhaabatan sagalee gammachuu dhageessisu. Jabaadhaa dhaabadhaa maqaa Yesuusiin galgala kana. Humni itti nama jabeessu waaqarraa jireenya keessan irra haa dhufu. Humni Kiristoos jabeessee nama dhaabu. Inni galmaan nama qabu jireenya keessan irra haa dhufu galgala kana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isiniifan kadhadhaa. Sagalee Waaqayyoo xumureera hin kadhanna. Kadhata keessa hafuura Waaqayyootti ta'an kadhanna Waaqayyoodhaan. Haleluuyaa Yesuus bara baraan guddaadha. Namoonni galgala kana iddoo keessanitti deebitan jirtu. Haala rakkinaa warri iddoo keessan gadi dhiistan gooftaan kun nan beeku kan jettanii jireenya keessan keessatti murtoo gootanii tuqaana warri cuftan jirtu. Garuu Waaqayyo galgala kana sagalee isaa isiniif ergeera. Sagalee isaa ittiin jabaatanii dhaabattan.
sagalee salafaa Ameen. sinkaas sagalee hidhaa Ameen. keessanii gusanii bergeera Yesuus Ameen. galgala kana sinirratti Hallelujah. himmadha maqaa Yesuusin sa'aatii kana geeddaramuun Ameen. isiniif haa ta'u sa'aatii kana jabinirraa waaqa isiniif haa ta'u sa'aatii kana waaqayyo sinirra haa dhufu ni dachaa rakkinaa keessanii baasu inni lafaa sinkaasu humnichi jireenya keessanirra haa dhufu ilaa namoonni kanumatti godhan waanuma kun namee yaadamne sammuu keessan keessatti babal'ate lubbuu keessan irratti yoo madu'a murteessuudhaaf kaasanitti jirtan jirtu garuu waaqayyo galgala kana haala san keessaa butee sin baas garuu waaqayyo galgala kana iddoo isinitti geeddar waaqayyo galgala kana lafaa sin kaas waan jireenyi keessanitti nama sanirraa sinii kan Yesuus galgala kana sagaleetu waaqarraa dhufe waan irratti tuqaatan cuftee dhiifte sana hin danda'amu sagala booda keessan irratti sagaleen waaqayyo dhufeera harka keessan gara waaqayyootti ol kaasa harka keessan gara gooftaa kanaatti ol kaasa hiikamuun isiniif hin taasaatii kan geeddaramuun isiniif hin taasaatii kan sagaleen olii dhufeera sagaleen waaqayyo olii dhufeera inni iddoo keessi si deebisu olii dhufeera inni iddoo keessi si deebisu olii dhufeera inni moofaa baarree sirraa olii dhufeera inni wantoota rakkinaa sirraa olii dhufeera gidiraan dhibbi qabatee kan jiru hoduun nama laphee qabatee iddoo kee gadi si dhiisisuuf kan jiru abdii kan kutatte galgala kana waaqayyo seenaa kiyaalessa hin deebisa iddoo keetti hin deebita iddoo keetti hin deebita lafa waaqayyo si kaa'e sanatti galgala kana harka waaqayyo hin deebisa harka keessan ol kaasa gara waaqayyootti namoonni sin dhukkubus rakkina garaagaraa keessa kan jirtanis yoo jiraatan harka keessan gara waaqayyootti ol kaasan kadhanna waaqayyoodhaan haleluuyaa Yesuus addana jira inni nama furuu danda'u inni nama gargaaruu danda'u addana jira inni seenaa namaa geeddaruu danda'u addana jira inni gaaffii keessan deebisu inni dhimma keessan furee darbu inni rakkoo keessanitti furmaata godhee darbu addana jira Yesuus haleluuyaa harka ol ka'ee kanarratti abidda waaqayyo ajajeera harka ol